Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo akkam nagaa jirtu? Dursi waa hundaa nagaa waan ta'eef nagaa isin gaafachuu nan eegala. Warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan akkasumas chaanaalii koo haaraadhaayyuu chaanaalii koo laayikii fi sabiskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Wanta beekuu waan xiqqoo irraa meebii isin fayyada jedhee ta'u waan jireef isinii fide. Kanaaf akka na cinaa dhaabbattan isin gaafadha. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aa yoo kaseenu taatu barnoonni keenya har'aa maalidha? Akkamitti salphaatti mobaayila keenya harkaaf nu fayyadamuudhaan egzeelii keessattuu maarkii barattootaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu jechuudha. Maarkii barattootaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu kan isin agarsiisudha jechuudha. Barnoonni keenya har'aa silkii keenya yeroo baay'ee wanti egzeelii yoo ka'u maaltu sammuu keenyatti dhufa? Deeskitooppiidhaaf akkasumas kompiitara laaptooppiidha jechuudha. Maaliifuu yeroo baay'ee salphaatti kan hojjetamu wantoota kanaadhaan waan ta'eef bilbila keenya fayyadamnee hojjechuu danda'u keenya hedduun keenyaan beeknu jechuudha. Kanaafuu akka beektanii ni beektanii kan na caalaa beektan hedduu keessanii. Kanaaf yoo kan beekne immoo salphumatti silkii keenya fayyadamnee akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu aappii VPC Office jedhu kana yoo qabaatin salphumatti Chrome Google irraa buusuudhaan fayyadamuu dandeenya kennu aappichi kana yookaan kunis isaan lachuu maal ta'anii nu tajaajilu jechuudha. Isaan kunis nu tajaajilanii garaagarummaa isaanii immoo xiqqoo garaagarummaa qabanii isaan lachuu garuu baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Iddoo kun itti best kan itti caalu jira. Iddoo immoo VPC Office Lite jedhu kana kan itti caalu jira jechuudha. Garaagarummaa isaaniif faayidaa isaanis yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa. Har'a gara barnoota keenya eeggaa deemnu. Salphumatti erga aappii kana maal gootan jechuudha ni banna jechuudha. Aappii kana ni bananna. Aappii kana erga banne akkuma argitan kinoo hin argitanii mallattoo ida'uu kana as bira argitan kana maal goona isa cuqaasna jechuudha. Mallattoo ida'uu erga tuqne akka argitan kana maal qabna as bira dookumentii qabna. As bira pirezenteeshinii qabna. As bira maali spreedsheetii qabna jechuudha. Dookumentiilee salphumatti assaayimentoota garaagaraa kan barsiisaan isinii kennu akkasumas assaayimentoota garaagaraatti hojjechuuf even barattoota keessan ittiin gochuudhaaf dookumentii kun baay'ee aappii baay'ee isin tajaajiludha. Silkii keessan fayyadamtanii maali salphumatti maal gochuu dandeettanii dookumentoota garaagaraa ittiin hojjechuu dandeettan jechuudha. Even hanga riisarchoota garaagaraa qorannoo gochaa akkasumas assaayimentoota wantoota kanneen fakkaatan salphumatti kan ittiin hojjechuu dandeettan aappiin kun akkasumas pirezenteeshin PowerPoint akka argitan kennu ittiin hojjechuu dandeessanii as biraalee dhuftan spreadsheet wantoota kompiitaraan hojjechuu dandeenyu wantoota garaagaraa ittiin hojjechuu dandeenya. Baankii reconciliation wantoota hin beektanii wantoota hedduu kan kompiitara keenyaan hojjechuu dandeenyu. Averejii totaalota gireedii ijoollee barattootaa kan ittiin hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Salphumatti amma maal goona spreadsheet jedhu kana tuqna jechuudha. Spreadsheet jedhu kana maal goona isa banna jechuudha. Isa salphumatti hin banna. Kanaaf bilaankii kana fayyadamna. Pilaasii ida'uu kan mul'isu kana isuma maal goona isa cuqaasna jechuudha. Akka argitan kana kinoo MPT nu fide jechuudha. Teebilii MPT nu fide. Kanaaf teebilii kanarratti koloman roo kanarratti hundaa'uudhaan maal akka kinoo akka argitan kuni maalidha? Kolomanidha jechuudha. Tartiibni akkana amma argitan kuni maalidha? Kolomanidha jechuudha. Akkana gad akkana achi immoo maalidha jechuudha? Roowidha jechuudha. Roowidha. Kuni roowidha. Asii gad akkana immoo kolomanidha jechuudha. Kanaafuu amma maal goona jechuudha salphumatti maqaa barattootaa barreeffana jechuudha. Maqaa barattootaa as biratti maqaa barattootaa jennee maal goona gachana jechuudha. Raayit goonaatti. Erga raayititti goone maal goona salphumatti dirag gochuudhaan wannaa gochuu dandeenya. Maqaa barattoota erga barreessine listii koorsotaa itti ida'ama tootaalii jaraa kenna waan ta'eef as bira maal goona maqaa koorsota jarri barattu fakkeenyaaf as bira afaan Oromoo haa jennu afaan Oromoo as bira afaan Amaaraa jennu afaan Amaaraa as bira English haa jennu as bira
maas haa jennu jechuudha. Kanaan maal goone koorsii meeqa 1 2 3 4 isin amma barattoota 10 kan barsiisantu jira akkasumas achi olleen jiran achi gadleen jiran hamma isin fudha amma barbaadan achi drag gootanii maal gochuu achi barreessuu dandeettu jechuudha. Itti dabaluu dandeettan hanga barbaadan as biratti erga kanneen barreessine maal goona tootaaliidha jechuudha. Ida'a yookaan tootaalii tootaal bakka jennuun yookaan ida'amaa jennuun ida'ama haa jennuun jechuudha. Ida'ama as biratti ደግሞ average isaanii as biratti haa hojjennu average isaanii eshi as biratti ደግሞ maal hojjenna jechuudha sadarkaa isaanii yookaan rank kan jennu san jechuudha. Sadarkaa isaanii erga barreessine wanni nuti xiyyeeffannoo keenya maalidha ida'ama total akka isin jalaa wanna totaalii fayyadamne maybe afaan waan ta'eef isin jalaa xiqqoo ta'uun average isaanii akkamitti akka hojjennu sadarkaa isaanii akkamitti akka hojjennu isa sadiin kanneen irratti xiyyeeffannee maal goona jechuudha. Kanneen jechuudha xiyyeeffannoo keenya isa sadan kanneen ida'ama average fi sadarkaa jechuudha. Xiyyeeffannoo keenya isaan sadan kanneen isaan akkamitti akka hojjennu isin garsiisa jechuudha. Maqaa barattootaa kinoo argitanii as bira maqaa barattoota jenneerra liistii isaanii barreeffachuu dandeettan. Fakkeenyaaf caalaa yaa'u wannaa isaaniitiin kaa'uu dandeettanii orderii maqaa isaaniitiin amma afaan yaa'u orderiimaan gadaa barreessu caalaa dureetii hawwii zabiibaa haa jedhume waan namaaf isin agarsiisuudhaafani nama afran kana afranuma kana hundoofneeti haga barbaadan haga barattoota liistii keessanii dabalachuu dandeettanii isinis fakkeenya barattoonni liistii keessanii qabxii keessan ofii keessanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Tootaalii barsiisota garaagaraa irraa fudhachuudhaan maal gochuu dandeettanii salphumatti akkanatti qopheeffatanii maqaa keessan qofa fudhattanii tootaalii osoo barsiisaan gaafatiin raankii keessan maybe beekuu dhabuun ni mala waan qabxii ijoollee kaawwanii hin beekneef garuu ida'ama keessanii fi averejin keessan hammam akka ta'e ida'attanii achi booda maal gochuu qabdanii dogongora takka akka barsiisaa bira uumamu cheek gochuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu baay'ee barattootaafis isin tajaajila jechuudha. Wanna hojiin kun kanaafuu ilaala. Mee fakkeenyaaf afaan Oromoo as bira qabxii 89 fide haa jennu barataan jalqabaa caalaan afaan dureetiin ammoo qabxii 90 fide haa jennu hawwiin ደግሞ maybe 95 fide haa jennu zabiibaan 100 fide haa jennu jechuudha afaan Oromoodhaan. Afaan Amaaraadhaan ደግሞ meeqa jalqabaa 98 haa jennu 91 haa jennu 80 haa jennu 85 haa jennu Ingiliffaan ደግሞ maybe akkuma barbaadan fakkeenyaadhaaf waan ta'eef baay'ee isin dhiphisuun kun jechuudha. Isin qabxii keessan isaan bicha ilaaluu jechuudha. As bira maybe 19 okay mas 7 okay 89 okay as bira isin dhiphisin jechuudha. Amma erga akkana guunnee booda ida'ama tokkoon barnoota isaanii erga kana guunnee maal goona amma ida'ama isaanii hojjenna jechuudha. Ida'ama barnoota tokkoon waliif finnee maal goona jechuudha. Ida'ama jenna amma as keessa amma barnoota 400 keessaa jechuudha. 400 keessaa amma akka fidan ida'anii ilaala jechuudha. Kanaafuu maal gootanii ida'uudhaaf salphumatti as biratti argaa jirtanii f of x jedhu kana maal goona jechuudha. Tuqna jechuudha. F of x tuqna jechuudha. Isa tuqna erga isa tuqne booda saam ka jedhu in argitan jechuudha. Saam ka jedhu in jira. Saam ka jedhu maalidha? As bira argitanii saam ishii jettu tana jechuudha. Ishii tuqna jechuudha. Saam ka jettu tanan tuqna. Saam jechuun ida'ama yookaan tootaalii isaa kaa'uudhaaf saam hin ida'ana jechuudha. Kanaafuu akkam goona amma tokkoon koorsii irra deemnee cuqaasna jechuudha. Afaan Amaaraa, English, Ormaas,
isaan sadiin afranii mire tokko lama sadii afur qabna. Ergasii maal goona akka as bira argitan kana isa tuqna jechuudha. Raayitii yookaan wanta bulee tana ishii karsarii san tuqna jechuudha. 400 keessaa 354 fiddee barataan jalqaba jechuudha. Kan barattuun achi booda maal goona ergaa barataa kana hojjennee tootaalii isaallee kaawwanillee maal goona jechuudha. Fiil goona as biratti akkuma laaptooppii yookaan deeskitooppii irratti hojjennutti gadi harkisne jechuudha. Wanna bulee tana maal goona gadi harkisne jechuudha. Salphumatti maal nu godha jechuudha. Salphumatti nu ida'e jechuudha kan hunda isaanii. Barataa tokkicha tootaalii isaa yookaan ida'ama isaa barataa tokkicha hojjennaaniin barataa kaawwan maal gochuu dandeessu jechuudha. Gadi harkisuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Ida'uu dandeessu. Ergaa ida'ama isaa hojjennee Avrage hojjenna jechuudha. Avrageillee salphama akkuma reefi maal goona mallattoo as biraataan argitanii mallattoo as biraataan ishii tuqnaa. Ishee erga tuqnee booda akkuma as biraa argitan mallattoo FX tana tuqnaa. Mallattoo FX erga tuqnee as keessa dammoo hin jiru. Avragein isaa as keessa waan jiru waan ta'eef maal goona deebisnee ammallee FX tuqna jechuudha. FX bira gattarree ishii tana tuqna jechuudha. Ishii tana erga tuqnee booda erga cuqaasnee maal goona all ka jedhu kanas keessa seenna. All ka jedhu argaa jirtanii miti? All ka jedhu. Olii ishii maal goona ishii salphumatti cuqaasna jechuudha. Ergasii cuqaasnee booda maal soqna Avrage ka jedhu alfaabeetiidhaan kaa'amee jira waan ta'eef keessa soqna Avrage ka jedhu Avrage ka jedhu salphumatti arganne jechuudha. Erga Avrage kennaa harkannee maal goona akkuma jalqaba ida'ama hojjenne san Avrage kenna hojjenna. Maal goona tokkoon koorsii irra deemuudhaan maal goona cuqaasna jechuudha. Afur jechuudha. Afran kan erga cuqaasne mallattoo raayitii kana ishii cuqaasna. Ishee erga cuqaasne fiil goona. Erga fiil goone akkuma reefisan maal goona drag gochuudhaan guunne jechuudha. Argitanii jirtan baay'ee gaariidha. Achi booda sadarkaa isaanii keenya jechuudha. Sadarkaa isaanii yookaan raankii isaanii jechuudha. Kamtu tokkoffaa ba'e, kamtu lammaffaa ba'e, sadaffaa ba'e jenneetiin ida'ama yookaan Avrage irra hundaa'uudhaan kan sadarkaa itti keenya jechuudha. Bakka kana wanni isin xiyyeeffachuu qabdan sadarkaa irraa hojjennu eessarratti hundoofneeti ida'ama yookaan Avrage isaan kanneen lamaan irratti hundoofneeti jechuudha. Lachuuyyuu ida'amaan illee hojjenne Avragein illee hojjenne sadarkaan isaanii tokko dhufa jechuudha. Lachuun hojjechuu dandeetta akka barbaadan keessaa filattanii kan isin salphatu. Yaa'u garuu salphaadha lachuu. Isaan lachuu keessaa akka isinitti toleen hojjechuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu amma jalqaba lachuunuu sadarkaan isaanii tokko akka ta'u isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ida'amarraa hojjennu raankii isaanii FX kana tuqna. FX erga tuqne ammallee FX tuqna. Olii tuqna. Olii erga tuqne R tuqne jechuudha. Maaliifuu wannaadhaan kaa'amee waan ta'eef R jechuudha. Ishii tuqna rank waan ta'eef rank ka jedhu tuqna jechuudha. Rank ka jedhu as bira nuu jira jechuudha. Rank ka jedhu as bira nuu jira argitanii miti? As bira nuu jira jechuudha. Ishii tuqna jechuudha. Rank erga tuqne maal goona? Eessarraa hojjenna jalqaba ida'amarraa jennee miti? Ida'ama raankii tuqne jechuudha. Barataa jalqabaa ida'ama isaa erga tuqnee booda mallattoo tana galchinaa jechuudha. Mallattoo qoodduu tana erga galchine riif ka jedhu kanarratti maal goona ordarii isaanii kenna jechuudha. Riifii kanarratti maal goona tokko barataa itti cuqaasna jechuudha. Kanaafuu salphumatti maal goona barataa jalqabaan galchina. Tuqlamee jedhamti ishiin galchina. Itti aansinee dammoo maal galchina jechuudha. Barataa dhumaffaa sanii jechuudha. Barataa dhumaffaa san galchina. Erga san galchine dammoo achi booda wanta raawwannu jira akka kaanii miti. Egaa kana wanna goone maal goonaas bira gara dollar saayinii jijjiiruu qabna. Dollar saayinii yoo jijjiiran salphumatti amma deeskitooppii irra hojjan F4 yoo tuqnu salphumatti nu jijjiirama jechuudha. Kanarra garuu maal goona isuma qaqqabna. Argitanii F3 yoo qaqqabnu akka nu deebi'a kana drag goona jechuudha. F6 kanallee yoo qaqqabnu maal goona salphumatti akkas erga goone booda salphumatti maal goona mallattoo raayitii kana tuqna akkana nu hojjete raankii isaa jechuudha. Fiil goona achi booda gad maal goona drag goona jechuudha. Hojjennee jirra waan ta'eef drag goona. Argitanii salphumatti barattuun dhumaa suni 91 fidde tokkoffaadha. Lammaffaan 89 sadaffaan 88 akkasii argitanii sirriidha jechuudha. Kanaafuu akkanatti salphatti hojjechuu dandeettan. Mee kana kiliiraa goonuuti
Achi booda akkamitti immoo qabxiin isaanii wal fakkaataa akka ta'u avreejiidhaan yoo hojjennu akkamitti akka qabxii isaanii wal fakkaataa ta'u ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu akkuma jalqabaa san wanna tana tuqna ishii san erga tuqne f of x tuqne f of x erga tuqne maal goona jechuudha. Sadarkaa hojjechuudhaaf waan ta'eef isarratti deebisna jechuudha. F of x tuqne f of x kana erga tuqne ol ka jedhuun tuqna. Ol ka jedhu irratti raank akkuma reeffisa maal goona mallattoo arrii tuqne tuqna. Mallattoo arrii irratti immoo raankiin kinoo jalqabuma irra jirti. Ishee akkuma reeffisan avreejii irra hojjenna waan ta'eef avreejii jalqabaa hin kennitanii fi achi qoodduun gashitanii erga qoodduu gashitan booda avreejii jalqabaa mallee barataa jalqabaan tuqxanii achi booda tuqlamee ni gashitu jechuudha. Tuqlamee tana dagachuu hin qabdan. Isin dagatamtee nan hojjetamtu jechuudha. Isin dagatamtee nan hojjetamtu achi booda maal goona barataadhuma avreejii isaa galchina jechuudha. Barataadhuma avreejii isaa galchina jechuudha. Erga akkas goonee booda maal goona? Erga akkas goonee booda mallattoo qoodduu sanas jidduudhaa balleessuu qabna. Erga ishii balleessine akkuma reeffisan tuquudhaan maal goona gara doolaar saayinii jijjiira jechuudha. Doolaar saayiniitti kanallee salphumatti gara maalitti doolaar saayinii jijjiira. Bakka salphumatti xumurree jechuudha. Dirag gochuu qofa nu hafa jechuudha. Kanaafuu maal goona fiil goona achi booda maal goona dirag goona jechuudha. Kinoo akkuma jalqaba maalidha barataan jalqaba sadaffaa bahe barataan dhumaa sun tokkoffaa bahe barataan lammaffaa bahe jechuudha. Akkana jechuudha. Lamaan inni hojjenne maal hin godhu salphumatti maal nu godha jechuudha. Nu hojjete jechuudha. Xiqqooma dogongorri uumame jechuudha. Isin hojjetu fakkeenyaaf amma as biratti haa ilaallu. As biratti dogongora qubee mallattoo reefii ilaalla. As biratti f of x tuqna. Achi f of x kan erga tuqne recently used reef furanne waan ta'eef maybe raankii haa hojjennu mi'amma raankii kana dogongora akkamitti akka inni furanne haa hojjennu jechuudha. Fakkeenyaaf avreejii jalqabaa tuqne dogongora takkitti hima. Achi booda riifii gashachuu barbaanne riif jalqabaa gashine kazaa kanumaa gashine tuqlamee sun gashin yoo dhiisne akkam akka godhu laaltan argitanii? Argitanii? Tokkoffaa hundayyuu jechuudha. Hundayyuu maal godhe tokkoffaa kaa'e. Maaliifuu meetiidii nu fayyadamne maal hin taane jechuudha. Sirrii miti. Waan sirrii hin ta'iniif maal godhaa? Hin hojjetu salphumatti jechuudha. Hin hojjetu. Mee ammallee tuqlamee sana gashinee salphumatti dhiyootu wannaa kana balleessin fakkeenyaaf tuqlamee haa gashinu tuqlamee as bira gashine as biratti ammallee kana haaqnu rakkoon qabu doolaar saayiniitti waan jijjiirin gaafa san hin hojjetu iyyuu namaa jedhe the number you typed ke jedhu kan argitanii error jedha erroriidha jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jedha jechuudha. As biratti illee tuqlamee kana gashine maal jedha kinoo error jedha jechuudha. As bira amma salphumatti errorii san balleessuuf as bira maal goona tana gattuquudhaan gara doolaar saayinii tanallee gattuquudhaan maal gara doolaar saayinii achi booda raayit goona jechuudha. Kinoo sadaffaadha. Kana viidiyoo goonu inoo argitanii kana fakkaate jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya kaadhaa kanuma irratti xiyyeeffateeti ida'ama avreejii fi sadarkaa akkaataatti hojjennu kana booda akkaataatti giriidii hojjennu illee isinii fida wantoota garaagaraa aappiidhaan wal qabate akkasumas barnoota garaagaraatiin wal qabate kana booda fidee isinii dhufa. Chaanaalii koo laayik sabiskiraayib gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa nagaa turmaata gaarii.